Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii akkuman kanaan dura waadaa isinii galee ture barattoonni kutaa 9 kaasanii haga yuunivarsiitii jirtan bara kana keessatti aappiiwwan barumsa keessaniif baay'ee isin barbaachisan aappiiwwan 4 sheer isinii godha. Aappiin kun dhugaadhumatti nama itti fayyadameef baay'ee isin fayyada. Aappiiwwan 4 kun maali? Faayidaan isaanii maali? Kan jedhu irratti wajjin dudubbanna haga xumuraatti na wajjin tura. Aappiin jalqaba irratti isinitti agarsiisu Aankii jedhama. Mee barattoonni tokko beekuu dandeessu. Garuu aappiin kun barattoota hin beekniif baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Aappiin kun kan inni isin fayyadu wanta dubbistan tokko daftanii akka yaadattan akkasumas immoo short term memory irraa long term memory'tti wanta dubbistan tokko akka dabarsitan aappii isin gargaarudha. Aappiin kun barnoota shamaddaduudhaaf gargaaran akkasuma kanneen akka history, geography, ingiliffa, physics, biology akkasumas formula maatisii kana dabalatee immoo afaan haaraallee yoo baruu barbaadan jechoota ingiliffaa afaan oromoodhaan qabachuu yoo barbaadan aappii baay'ee isin gargaarudha. Aappii kana Play Store irraa gisee tokkicha isinitti agarsiisa haga xumuraatti na wajjin tura. Aappii kana Play Store irra deemnee jalqaba irratti Play Store irra Aankii jennee search goona. Aankii jennee search goona. Aankii jennee search goona. Ishii lammaffaarratti arginu kana Aankii Android flash card kan jettu download goona. An kanaan dura waan hin buusee tureef ana ammana nan barbaachisu aappii keessaa waan hin qabuufi gara appilikeeshinichaa kallattiidhaan seenna. Aappiin kun PC irratti akkasumas silkiiwwan garaagaraa irratti in hojjeta. Kanaaf aankii ishiin jettu jalqaba irratti kan arginu aappii kanadha. Aappii kana ergaa tuqnee booda bifa kanaatiin nu fida. Maybe waan tokko keessatti jalqabeera, waan tokko keessatti ilaaluu fi saabjektii tokko keessatti qabachuu jalqabeera. Garuu isin gaafa jalqaba aappii kana bantanu default kan jettu isinii dhufa. Jalqaba irratti maal gochuu qabdu deekii tokko create gochuu qabdu. Create deek kan jettu kana tuqna. Create deek kan jettu kana erga tuqnee booda waan maal saabjektii fakkeenyaaf saabjektii dubbisuu barbaadan tokko saabjektii qabachuu barbaadan tokko irratti barreessite jechuudha maqaa saabjektii. Fakkeenyaaf ani akka fakkeenyaatti yoo isinii kaase English vocabulary English vocabulary 1 jedhee yoon qabadhe fakkeenyaaf jechoota ingiliffaa afaan oromootti jijjiiruu yoon barbaade jechoota ingiliffaa ta'an afaan oromootti jijjiiruu yoon barbaade yookaan immoo jechoota ingiliffaa baay'ee isaanii afaan oromootti jijjiiruu yoon barbaade aappii kana fayyadamu jechuudha. Kanaaf English vocabulary 1 kan jettu kanarratti erga tuqnee booda mallattoon pilaasii kan jirti isinitti mul'atti dhiyaadha. R kan jedhu tuqna. R kan jedhu irratti fakkeenyaaf jechoota ingiliffaa garaagaraa qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf good jechuun gaarii jechuudha miti gaarii jennee afaan oromoon qabna. Froontii irratti guddii barreessina. Baakii irratti immoo afaan oromoodhaan isa jiru barreessina jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf amma jechoota ingiliffaa baay'eetu jiru. Jechoota ingiliffaa baay'ee ta'an isaa qabachuun ni danda'ama jechuudha. Akkatti bifa kanaan qabachaa adeemtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma English vocabulary kanarratti kanan qabadhe deebi'ee gaafan seenu good jechuudha jechuudha dheefida. Good jechuudha. Erga laalee booda show answer kan jedhu tuqna. Show answer irratti gaariidha. Jechaa bifa kanaatti shaakalaa deemtu. Waan sana yoo yaadattan ta'e dandeettii yaadachuu keessanii yoo isinitti ulfaatira ta'e 1 minute again kan jedhu tuqna. 6 minute hard 10 minute 3 day bifa kanaatiin itti fufaa deemaa jechuudha. Aappichi inni jalqabaa kanadha. Aappii baay'ee dinqiidha. Seeraan itti fayyadaman isiniin jedha. Kallattiidhaan gara isa lammaffaatti darbinu. Aappiin lammaffaarratti isinitti himu aappii Pomodoro Technique jedhama. Aappiin kun barattoota sa'aatii dheeraa dubbisuu barbaadaniif guyyaatti sa'aatii 5, sa'aatii 6, sa'aatii 7 dubbisuu barbaadaniif aappii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa tokko waan ta'e tokko gaafa dubbisu
sammuun ittiin dubbisnu kuni daqiiqaa 25 booda maal ta'aa deemedha. Saayinsiin dadhabaa deemaa jedha. Dandeettii waa qabachuusaa gadi bu'aa deemaa. Kana jechuun daqiiqaa 25 erga dubbistanii booda daqiiqaa 5 bireek gochuu qabdu jechuudha. Daqiiqaa 10 bireek gochuu qabdu jechuudha. Rakkoon baay'ee barattoota baay'ee biratti argamu yeroo baay'ee itti walitti fufaadhaan sa'aatii 4 sa'aatii 5 dubbisanii garuu kan yaadatan gara jalqabaa fi gara xumuraa qofarra kan dubbisanidha jechuudha. Aappiin kun maaliif siin fayyada yoo jettanii daqiiqaa 25 erga dubbistanii booda daqiiqaa 5 bireek akka gootan carraa isinii kenna. Daqiiqaa 25 akkatti gizee 4 dubbistanii booda immoo sa'aatii 1 sa'aatii 2 boqonnaa akka fudhattan isin taasisa jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappiin kun wanti baay'ee qaba. Appilikeeshinoota garaagaraa qaba. Focus Studio jira, Forestiin jira fi aappiiwwan garaagaraa jira. Ani garuu amma kan isinitti agarsiisu Focus Studioodha. Kanaaf mee Play Store irraa gisee tokkicha seennee haa ilaallu. Play Store irratti maal jennee search goona? Pomodoro jennee search goona jechuudha. Pomodoro Technique Study kan jedhu irratti haa tuqnu. Egaa akkuma isin jedhe aappiiwwan garaagaraa jira. To-do list kan jedhu jira, Pomodoro Timer jira, Focus Studio jira, Pomo Timer, Forest waan baay'ee jira. Garuu ani yeroo baay'ee kana fayyadamuu fi kanan jaalladhu Focus Studioodha. Focus Studio appilikeeshinii koo keessaan qaba. Mee akkamitti akka fayyadu isinitti agarsiisa jechuudha. Focus Studioon appilikeeshinii isii kanadha. Akkuma argitanii gaafa appicha bantanii bifa kanatti isin fida. Start to focus jedha. Daqiiqaa 25 erga dubbistanii booda daqiiqaa 5 bireek gochaa. Daqiiqaa 25 erga dubbistanii booda daqiiqaa 5 bireek gochaa. Warri immoo dubbisuu dandeessan itti fuftanii dubbisuu ni dandeessu. Daqiiqaa 30 daqiiqaa akkasuma sa'aatii tokko dubbistanii booda immoo itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf aappii kana daqiiqaa 25 isinii kenna. Daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 akkatti boqochaa gizee 4 takataataayii dubbistanii booda immoo sa'aatii bal'aa bireekii fudhachaa deemtu jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo pilaanii baasuu dandeessu. Akkuma asirratti argitan tomorrow waan bor dubbistan, this week pilaanii, eventii wanta garaagaraa asirratti dabaluu dandeessu. Akkasumas immoo aappii kana keessatti guyyaatti sa'aatii meeqa yoo dubbistan gaariidha isa jedhullee asuma irratti galmeeffachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma sa'aatii 8 daqiiqaa 20 kan ofii kootii galmeessedha guyyaatti yoo dubbise gaariidha kan hin jedhu. Taaskii 4 kompliit gochuu qabda kan jedhudha. Guyyaatti illee sa'aatii meeqa akka dubbistan halkan keessa sa'aatii 4 booda fa'aa isinii fida. Aappii dinqiidha, itti fayyadama. Okay, aappiin sadaffaa aappii baay'ee barbaachisaadha. Aappiin kun keessattuu barattoota kutaa 12 bara kana intiraansii qoramtaniif baay'ee isin barbaachisa. Akkasumas immoo barattoonni kutaa 9 kaastanii haga kutaa 12tti jirtan baay'ee isin barbaachisa. Aappichi Itiyoomaatirik jedha. Gaaffii intiraansii bara 2008 kaasee haga bara 2016 kan bara 2017 tarii gidduu kanatti dabalamuu danda'a fi kutaa kutaadhaan addaan qoodee aappii of keessatti qabatee jirudha. Aappiin kun baay'ee si fayyada. Siraan itti fayyadama. Meeskii isii tokkicha Play Store irraa akkamitti akka fayyadu aappichaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu barattoonni baay'ee qormaata intiraansii yeroo darban argaa hin jirru. Garuu barattoonni aappii kana fayyadan yeroo baay'ee carraan hojjechuu isaanii bal'aa ta'a jechuudha. Maaliif akkaataa qormaanni kun itti bahu yeroo baay'ee kallattii kenna waan ta'eef jechuudha. Gisee tokkicha isinitti agarsiisa. Aappicha Itiyoomaatirik jettanii search gootu. Itiyoomaatirik jettanii search gootu. Itiyoomaatirik bifa A kan qabdu kana appilikeeshinii kanadha jechuudha. Itiyoomaatirik grade 12 entraansidha. Aappii ishii kanadha jechuudha. Play Store irraa buufattu. Edda buustanii booda gara aappii sanaatti seenu gisee tokkicha. Gaafa seentan bifa kanaatti isinii fida. Mallattoo qulfiitiin bifa akkanaatiin fida. Kanaan dura aappii kana banadheen ture. Unlock all exam kan jedhu kana yoo tuqxanii kutaa 9 fi kan kutaa 10 barbaada yookaan immoo gaaffii maatirikii kutaa 9 fi 10 barbaadatan birii 90. Gaaffii kan kutaa intiraansii kutaa 11 barbaadatan immoo birii 140 walitti immoo birii 200 jechuudha. Kanaaf continue kan jedhu yoo tuqnu appilikeeshinichi kana qabatee jira. History, Maths, Social Economics
kan sooshaaliiti kanan galmaa'e kanaan dura. Kanaaf baayoloojii, maatisii, ji'oogiraafii, keemistirii, fiiziksii akkuma kana isinii fidachuudha. Sooshaaliidha moo naachuraaliidha kan jedhan irratti erga galmooftanii booda jechuudha. Kanaaf achiin baankii qarshii 200 kaffaltaniiti appilikeeshinii kana kan banattanii baankii daldala Itoophiyaa, Oromiyaa fi garaagaraa irratti edda kaffaltii taasistanii boodadha aappiin kun kan isinii banamu. Aappii kana bifa kanaatiin itti fayyadamtu. Meeskii aappiin kun akkamitti akka fayyadu keessatti kucha isinitti agarsiisa. Ji'oogiraafii kutaa fakkeenyaaf qormaata ji'oogiraafii kan bara 2000 fi akka tiraayiliitiin kennaa. Saayinsoo kutaa 11 yuunitii 1 saayinsoo of ji'oogiraafii jedha. Kana keessaa gaaffii 2 baasanii which one of the geosphere of the earth is main domain of climatology jedhee gaafata. Fakkeenyaaf amma yoon gaaffii kan argadde bifa kanaan raayitiin haa kenna. Achiin explanation isaa jalatti kaa'a. Akkasumas quantitative revolution kan jedhu irratti yoon na beeksisee akkatti maaliif akka dhabe explain irratti kaa'ee jira jechuudha. Aappiin kun baay'ee isin fayyada. Aappii kana seeraan itti fayyadama. Jechuun kanan dubbadhe caala gaafa keessa seentan isin gala waan ta'eef keessattuu barattoonni kutaa 12 baratan aappii kanatti fayyadama. Aappiin dhumaffaa irratti arginu aappii ChatGPT fi DeepSeekidha. Aappii kana hundi keessanuu beektanii yaada. Garuu immoo barattoonni baay'ee aappii kana kan fayyadamanuu fi qormaata garaagaraa ittiin hojjechuu kan immoo assaayimentii wanti ittiin hojjechuuf jechuudha. Garuu immoo kanarra kan darbee aappiin kun waan baay'eedhaaf si fayyada. Keessattuu barnoota maatisiifaa. Ijoolleen baay'ee barnoonni maatisiin ulfaata, barnoonni ingiliffaan ulfaata. Garuu immoo kan namatti tolu appilikeeshiniin kun lamaanii bifa qallaaliitiin isiniif ibsa jechuudha. Gaaffii gaafattan baay'ee bifa namatti toluun isinii ibsa jechuudha. Aappii kana pileestoorii irraa buusaa. ChatGPT DeepSeek kan jedhu jira. Bifa imeejiitiin screenshot gootanii erguu fi dandeessu. Kana irratti naaf ibseetti yoo ittiin illee baay'ee isin ibsu waan ta'eef aappii kana lamaan hin beektu jedhee yaada. Garuu immoo barattoonni seeraan itti fayyadamuu qabdu waan ta'eef gaaffii baay'ee yoo naafasitan illee gaaffii isin baasu maachingii haa ta'u, truufolsii haa ta'u, explainii haa ta'u gaaffiiwwan garaagaraa isin baasu jechuudha. Kanaaf barattoonni aappii kana seeraan itti fayyadamaa jechuudha. Gaaffii barbaaddan yoo gaafattan akkasumas immoo kan nama ajaa'ibu appilikeeshiniin kun gaaffiirraa kanaaf illee yoo gorsa barbaaddan illee bifa garaagaraatiin isin gorsu jechuudha. Bifa namatti toluun jechuudha. Aappiiwwan kana seeraan itti fayyadamaa isin jedha. Jalqaba akkasitanii amma maatii waan wajjin turtaniif galatoomaa. YouTube chaanaalii kana please subscribe godhaa. Wanta irratti hojjetamu yoo barbaaddan koomentii jala naa kaa'aa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa.